السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota kiyya isin nama jirtani wallaahi dhiifama naa godhaa. Isinirraa badeetiin jira. Viidiyoon kun gaa subhaanallah arraa miti kan marame kan ediitti helleen arraa miti ture garuu ka sagaleen jalatti hidhame arraan tana jechuudha. Dhiifama naa godhaa wallaahi kunoo guyyaa 40 fi wayii qeechuu kanii viidiyoo gadi lakkisin subhaanallah yuutuuba kiyyarraa akkanatti turuun yuutuubumaa eegalee anaaf arrata akkaadha jechuudha. Figaaf tokko kan hin baati takka badee hilaan qaarraan turre jechuu sanumaa'u saniifuu dhiifama naa godhaa wallaahi. Ameerikaa Kanaadaa suutii hundarraa na bilbilanii jechuun ormaanii wallaahi umma kaanus maal taatee maaliif nurraa baddaa maaltu si bachiisee naan jechuu jirtanii dhiifamaa hedduutti ati haajaan jiru addunyaa tun hundumattuu dalagatti isiniin jira akumaa fi akumaa alhamdulillah rabbil aalamiin waan keessa dabarru hunda rabbii keenyaaf galanni haa ga'u. Irra guddaarra fayyaa qabaachuudha jechuudha hunda qacaaluu karaa aradiin deemuu jiraarra dalagaadhaaf meeshaa takka nama geessu deema osoo naasoo waan itti jiru isiniif himuu irraanfadde egaa meeshaa geessee nama sanii wajjin laaqana nyaannee buna dhugnee achi booda meeshaa isaanii kannee fi amaanaa waan ta'eef gama haramayaa deebuu jira jechuudha. Tanumaa tana keessa gaa waan baatee takka guutuu adda turreef hedduu isin wajjin haasa'uu fedha akka waan isin bira jiruttiin isin wajjin haasa'uu fedha. Dhiifama naa godhaa wallaahi haqa keessanii umma kaanus akkaniif nu barsiistee akkamiin nurraa baddaa ka biyya keessa jirtan ka biyya alaa jirtan noormaal hundaan na bilbilanii jechuudha. Namni hedduun na barbaadu jiranii maal taatee jettanii viidiyoon ammaan tana isin ilaaluu jirtan kun wallaahi viidiyoo baatii takka dura marame guutuu isa jechuudha. Viidiyoo baatii takkaan dura marame kabaatiin takkaan dura eediit tahe bas garuu sagalee jala hin neenne arraan tana ummata kiyya kana sapiraayis godhuun qabaadile kanarraa ture jeetiin akkasitti amma sagalee jalatti isin heedhu jira jechuudha kan hin boru gallakkisuu yaadaa qabu garuu eediit tahee taa'u jiru seef hin goone malee ture jira. Sanuma hundarraa wallaahi dhiifama naa godhaan isiniin jaa hayni keessanarra jira haqanarraa qabdanii jechuudha wallaahi if isin barsiisee baduun kiyya dogongoraa. Garuu haala jiru addunyaa kana tokko yeroo ilaaltu hundi siif waliin qixxaattu sanumaaf jeetiin badee jechuudha. Asumaan gaana of olchaan isiniin jedha haramaa yaadaan jireegaan harar dhaqee meeshaa nama amaanaa galchee as deebi'ee booda kaanus kiyya kalluuna bakka kana hedduu jaalata. Kalluuna bakka kanarraa fuudhee galchuuf hin qaba jeetiin as dhufe asumaanuu keessa akkuma naa agartan kana qilleensa bareedaa tokko jira qilleensa nagayaa tokko jira. Qilleensa nagaa kanaaf irraa fudhachuu ture. Silaa guyyaa kun irra ta'e baree turuu guyyaa kun baatii takka dura baatii biraa okkotee na fakkaata viidiyoolee namaan tana jalatti waree haasa'u jiru kun hundinuu. Saniifuu bishaan haramaaya kana yeroo dheetanii akkana kalluuna doonii kanarra teessanii qilleensa addunyaa kana fudhattan wallaahi hedduu namatti tola hedduu bareeda. Biitii teenya yoo qarshii qabaatte yoo maallaqa qabaatte biitii teenya raahaafis biyya keenyaatti ta'a namni Ameerikaa Kanaadaa fa'aa ta'anii dalagatanii jechuudha. Amma akkana dalagatanii iriftii godhuuf biyya keenya dhufan kalluunnis kunoo kana fakkaatala. Boombii doosaa hedduu mi'aawa hedduu bareeda gizee qilleensa bareedaa san fudhattee macarashaarraa teesseeti kalluuna kee oowwaa hogguu san zeeta keessaa sii baasanii akkasiin nyaattaa jechuudha. Saniifuu maallaquma dhuma hin qabne yoo kan qabaattu taate fayyaa ta'e jahan yoo kan qabaattu taate biitii raahaa itti godhan biitii itti nyaatan biitii itti gabbatan biyya keenya jechuudha. Nama itti beeku biratti fallahumma laka alhamdu du'aayinaa godhaadha. Egaa nyaadde booda kalluuna ka jiraatis kiiloon hin bitadhe ka bilchootis hanqa nyaata nama tokkoo sanniin bite kaanus kiyyaaf jechuudha. Mana kiyyattis obboleettii Muluukaa my sister amma fagoo adda jirralleedha. Nu biraa fagaattee jirti rabbi nageetti haa ta'u ganda qottee fageenya biraatillee miti. Akkasii eegalle booda kun kaanus akkana kalluuna keessa dhilee nyaatu jira. Allahumma laka alhamdi yaa rabbi fayyaa qabaannee ilmaan qabaannee akkanatti deddeemnee gabbaanee qilleensa fudhannee nyaannee dhuguu kanaaf rabbiif galata galchuu qabna jiru addunyaa kanarra namni yeroo waa hunda waa hedduu gizee karaa kanarra deemte waa hedduu agarta waa hedduu xiinxalta as garagalteeti if laalta ani alhamdulillah rabbil aalamiin waan haalaan keessa jiru kanaaf hin jettaa jechuudha. Daxalaati yaa ilaandii oka haatte shamareen kun waanuma shamaree dalagaa ilmoo booda haatu deemsan duruu yaadu jirti.
akkasiin isiniin jaa uummata kiyya uummata qashtii wallaahi dhiifama naa godhaa waan inni isiniin jiru hin beeku isinirraa badeetiin jira wallaahi al'aadiimi ani viidiyoo kana dhadheeraa kana wallaahi shoortii godheetiin mara maaliif yaadannoof hin maraa fi kaanusii fi naxlaan xiqqeenya raayilaa hanqaarraan tanaa isaanii maru jira yaadannoo hedduu hojiin qaban jechuudha haaqamtee fi tajirtu hedduu jechuudha maaliif atummaanuu yeroo waan baatii takka baatii lama dura martee hogguu arraan tana jijjiirama ilmoon teessan fidde ilaalte hedduu ifirraa gammaddaa hedduu si gammachiisaa jechuudha. Naxlaan amma arraan tana baatii takka dura waan viidiyooleen kun ta'eef arraan tana jijjiirama guddaa fiddee jirti jechuudha. Yeroon viidiyoo kana amma edit godhaa ilaaluu jiru naxlaan arraatii fi naxlaan gaafa sanii hedduu wal dhabanii jechuudha. Falhamdulillahi rabbil aalamiin dhiifamaa sumaan isin gaafa dhagaa akka isin dhiifama naa gootan abdiin qaba. Garuu gana inshaallah yoon akkam daddabe torbaanirraa viidiyoon takka isiniif galakkifamu qabdi. Naaf daddaan eeggadha inshaallah. Eegarab shaawli goonee ijoolleen is rarrafa. Maal rarrafan subhaanallah irraanfaddee kun viidiyoon kun ture waan ta'eef akka ta'eetu irraanfadde. Waan hin editis ture eegaan edit godhes ture waan hin jiruuf wallahi irraanfaddeetiin jira. Akkasi gaafanoo ushummoo affeellachuu deemna guyyaa biraati uffannis biraati guyyaa biraati subhaanallah ushongorii affeeluu deema ani boqoqa keessaa guureetiin kaadisti guuru jira isaan qicaniiti distiin naanaqanii furriitii yalaa furrii ana fidaalish ati fi furriiteetu walumaan isin jaaladha haati ilmootti fokkottu laa ilmuun haadhatti fokkottu niin faalleesse. Akkuma isin agartan kana ilmaan moo hojii mataan dooreedu jira alhamdulillah rabbil aalamiin waa hunda caalaa garuu ilmaanis qabaattee fayyaas qabaachuudha. Shumoota nyeegarra kaannee bullee booda gaa guyyaa maalii turesa wayyaa akhiin beekon jimmata na fakkaata ganama subiidhaan saa guyyaan kun gaa guyyaa inni rakkachiisu kun guyyaa kaanusis qaraatiin qabne na fakkaata moogeesseetiin dhufe dhiiroo waan akkamiin ta'a viidiyoo maaliif mare waan irraa mare wallaalee والله أنا مرة أدوك عن جماعة قلت تنجروا يا أمة غية والله المهم نافي نحن جعلنا متلو الجرجة من بكا نحن كاميرا ميلا النار كاديت وديمتي الحمد لله رب العالمين يا ربي أيوة أرقوا يانقوا يا زمتات ما يادده خلونا خنا قراني يادده يا زمتات توري قويا خنا مو خلونا خليا رمايا رافدي سن خلونا خنقا hedduu bareedaa ture firiija keessaa baasee kaa'ee akkasi fatara godhachuu deemna jechuudha. Kaanus immoo karaatii keessee eegan deebi'ee booda laa viidiyoo sana ammaantana yaadadheegaa. Viidiyoo yeroo fuloo kana waan guyyaa hedduu martuuf jecha hogguma san guyyaa 2-3 yeroo teessee editiin goone ni irraanfatta dhugaa himuudhaaf. Akkasi gaamanni ribaa kiyya maashaallah tabaarakallah hedduu bareeda akkuma isin agartanii. Eegaan kalluuna bishaan keessa kaadde booda karamanii ribaa kiyyaatiin seenee Atiqa mana hirriibaa kiyya anaaf mana hirriibaatiin nutti mudiin qabatin haaya naatee jira naa bareedaadha. Akkasitti mana hirriibaa kiyya naxlaa rabshaa naxlaa tanaa wajjin sabbaraatuma kaanus qaraatii jira yaa sirritti yaadaddeetiin jira yaa jechuu kana suura tiktok irraa hin bare akkasiin siniin jedha. Mana hirriibaa kiyya bareedaa kanaa walqixxeeffachuu jira yeroo tolchanati uumaan jedhu bareeduma kunoo seelanni hulleen irraa dhodhoo'ee jira. اللهم لك الحمد أنا ما قبعت أكيد mana kana immoo siistartii yetoochitee jirti muluukaa teenya jechuudha rabbi umrii adeeressu mana kana isii tolchee jira jechuudha bareedee jira manni kun akkuma agartanii waan irraa tolchan takka hin qabu ani manni kiyya kun garuu wallaahi kan uumaata kan qabne nattola waan nattoluuf isin beekon subhaanallahi maaliif mana ifii tokko yoo afata qabaatus qabaachuu baatus yeroo tolfattee haxaawwattee massa'attee faagootee libaanata akkasitti irra kaayyate titicha kan qabne yoo afata bareedaan qabaanne siif bareedaadha jechuudha an akkasana fakkaata gaannaaf bareedaadha kun omjiyyoon tiyyaas maal godhu jirsa darsaa jiraan gurguru jirti qashtu goshumme gaafa guddattee filaaluu teessa laal rabbi umrii nu adeeressu anaaf isiis darsaa jiraan gurguru jirti nahlaan tiyya akkasi gaafuna sanboota kalloonni keenya kana fakkaata nahlaan sana fakkaatti darsa guur قصدت أفرس وديمتي وإنهم قصلا أفرس بيتي والله وياخنا ما شاء الله تبارك الله أي نشاطا قبا قمتشو مدري واني راقم مدين بيهو قمتشو قبا قنما خي منا هرودان إيقان خانوس قيسي بود
خلونا أنواع هندان بس ما شاء الله تبارك الله دبانتها وقنا ما نرخى يني أعرفني akkasitti kun kaanus qiyyaasee garaatii irraa dhufee uffata jijjiirate booda gabbee jira hoo qaama dhiqadhuun jechuun jira. Maaliif waan qaraatiin guyyaa jimmataa gizeedhaan nama baasan beete sa'a 10 dhage sa'a 5 qaraatirraa baa guyyaa jimmataa sa'a 5 waan beef jecha gana gaazanaaf salaataaf hin dhiyaanne akkasitti yaamu jireenyi saafaaf jira. qaama dhiqachuuf deemanii jechuudha inshaallah rabbi warra nagaan dhiqatu nu hawwatu gisee waa'een haasa'u dhabeen akkana addaa bar ani naxlumati yetan wooma isiin daleedduun na dhibe addunyaa kanarra waan namni guddaan dalagu hundanuma daleeddi maashaallah tabaarakallaa mijiyootan rabbi umrii adeereessu rabbi guddisee bakkaan haa gahu cinaacha dubbiraati rabbi isee haa gahu kaanus ni dhiqadduura wal karakkaru jirra mijimmaa waan dhaquu deemnuuf jecha dirqama dhiqachuu qabda. Indi gadduun dhiqatta. Akkasii wal karakkaru jira naxlaan immoo saanaa isii fuutee shorreesti. Warri ammoo waan inni sirraa turee jiruuf jecha fuloo kanalaa fuloo dheeraadhaan walitti hedis godhee waan inni sirraa tureef gaa. Maali haasoo hiyyaa fi girri teessanaas obsitaniituma ustanii teessanii dhaggeeffattanii jechuudha. Ammaas ilaaltanii fixxanii jechuudha dhiistanii na biraa qottanii. نحن كنا وكنا جرتي تشوكم يسنا قرتن خنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب قال لنا خيتي أكاسي جاردو ساخون تتخيل التيمبودة خنو إيجاس هنا مبودة شاور خيني خجوبا شاور ما جاني نساقا يوري إنجلي فابيتن سوري يوني سندابر ليسي فاني إنجلي فابيتن ijoolleen xiyyeelachuu maashaallah bishaan hedduu jaalatanii yaadannoo isaaniifis ta'a isaaniifis yaadannoo ta'alaan ilmaan gisee kana wajji guddata wallaahi hedduu bareedaadha rabbiin jireenya namaa wal qixxeessee ilmaan akkana wajji guddifachuun maashaallah tabaarakallaa jechuudha. Saniifuu gaa bishaanii tattaphachuu jiranii isaan kana bishaan kana keessa dhiiseetiin deemee laaqana godhaa jechuudhaan obboleettiin xiyyeellee ni jirti. Shibsiin teenya jaayisa taatee jirti ciramtee kalluunni keenya adda babbee dhiqamee jira. waan hedduu ta'eef kiiloo guutuu waan ta'eef cinaas fudhee jaddeeffannee cinaas godhachuuf deemnaa jechuudha kunnoo kana fakkaata. Kalluun duraan ciraate xiqqoo takka namaa gurgura nama dura viidiyoo hiyyaaqama dura keessa gartan garuu ammoo maashaallah bareeda namaa gurguranii kunoo ijoolleen xiyya gastiin eega dhiqattee nu sadeenuu eega dhiqannee booda jimmayyaa oyaana naxlaan uffata uffachuu diddee mansha faayisii uffachuu diddee akka taa'u jirti. هاي كسيني سنين جاقا وردفتوتا في خبجمتوتا خيا الحمد لله رب العالمين أنا بيجي خيرا كانت جرادي إيرو بريدا جولي خيا وجزبرسي فاميلي خيا كانت ديودا خانين تيلالو دندو وجين دبرسون خيا هدو تكناف غمجونا والله كسكا خانوسيس خنو ستايل ورا تيك توك سنين غوسي لغما ربنا مجيز نحلاتي يمو رفتي جرتو زوسي رفتو دي مدى رافلو جرا نتقرا مسجدا يا ويانا بغن رو رفتي جرا akkasi kunoona hulitii illee raftee maashaallah ana fi khanus khiyya gaama qara masgidaa tokkalachu yaana masgida yaana alhamdulillah akkasi khalluuni ozoon di masgida yaa ufoo hindiyaatini kuno inni duruu cinaan takka shilame kuno bilchaate jechuubileeyyan shibsiin duruu bilchaatte khalluunis cinaan takka bilchaate cinaa takka lafatti haafee كذا خامة إن شاء الله نمال الله إسحاق بناين مياوي يرو مسجدنا خازا صلاة ودافع ما ذا كنفني لأنه مثلا نوام دفنوا في الجهة تورو يدون كبنا ويتونا نافي خانو سما قرار ولا لوتينيا أتخرج ديرات إنتي مسين جاني سياجا كمسجدنا غوتو دفاتي دي سياجا فرتي وكو سياجا فرتو مالين ديمو قرار ديرا خسينين أسيني خدلا إمو قرار ديمو مثلا شارك أولي قلت ما بكا ثم وجه ديمو ماليزيا كسنا وجه ديمو يجلي شكرا مسجدي صح أكسمو والكركرات موجهة وجريت صور الحمد لله رب العالمين كنو مسكين نجا وانا مخين يدرو أقرتني خراد الان سنتوني تكشوني مالي تكشو زانو داف صلاة أفديقا مراسة أفديقا كسان خيستي قرآن قراني تكشون أفقانو سجورا رب نراكي بلو إن شاء الله nama jumma hunda kadda kun haa godhu jumma hundani dagarmaan jaa laakiin subhanallah naaf hin mijjaa'u waan ilmaan qabuuf ilmaan nama raddisachuunis ni ulfaata ichi booda gaagan nuti dhufne gisee nuti dhufne kun maashaallah nyaanni keenya nuu qophaa'ee laagan keenya nuu qopheessitee
obboleettii xiqqoo qabaachuun akkanatti kananii teessa. Yeroo muraasaaf nu bira jirti gaa'isiin yeroo hunda nu bira hin teessu yeroo takka gunti haajamee naa bilbilee hojii ni yaama. Yoon ayyaame dhufti yookaan yeellam guyyaa hanqeessiin nu bira teessu kana garaa inneetuma jiraanna hedduu nu gargaarti jechuudha. Rabbiin umrii si haa dheeressu hiree bareedduu rabbi haa hiruuf jaarsa gaarii ifiin akkam jaangaa jaartii tokko furrii jaanii jaarsuma gaarii qofa enna waan biraa jechuun beeku jaarsa gaarii rabbi haa kennuufi. Achiin booda eegeera laaqana keenya finnee ifirraa tatteenyu booda ciciisu jirra gaanaa fi kaanus akkanuma ciciisneetuma viidiyoo ofirraa madu jirra. Akkanaa jechuudha ilmoota yeroo qabu yoo ilmoo qabaatte wallaahi irra guddaa yeroo keenya maaliif dabarsina telefoona kana eeguu takka immoo TV eeguu kana dabarsina garuu ilmoo ifiitu wajjin xiqqishoo yeroo bareedaa dabarsanii haasawanii kanuma afaan hin beekne kana afaanuma inni beeku saniin itti haasawitee wajjin kokkofaltee wajjin tattafachuun dirqama haadhummaati jechuudha. Saniifuu ilmoota isa wajji taphadhaa wajji koflaa wajji buhaaraa maaliif isiifillee yaadannoo tahaa waa'ee hedduu sirraa barataa atillee yaadannoo siif ta'a jechuudha. Yoo warra miidiyaa irratti gadi hin dhiisne ta'ellee maraadhaa silkii teessanii yaadannoodhaaf ol kaayyadhaa. Maaliif jennaan fuulduraaf yeroo inni ilmi namaa kun jijjiiramaa deema ati jijjiiramaa guddachaa deemta inni illee guddachaa deema ati mataa keetiifillee yaadannoo si ta'a. Akkuma isiniin jeegaartu isaa wantoota kiyyaa dhiifama hedduutti nama dubbisee sagalee mutu godhee kutee waa'ee naasoo jiru xiqqoon jalaa galee jiran fakkaata. Akkana gaafa eega kaanus hojii tattabannee haasofnee waan qaraatiin baratee fi waan mana quraana maal barattee maal seeqaraas jiranii kana faayattee ilmoota yeroo kan ta'e gaafachuun sirra dirqama ta'a. Dhugaa himuuf mataa keerraa kaasee nama waan akkanaa kana hedduu fardeessuu miti garuu fardeessuun nurra dirqama ta'a maaliif ilmoodhaaf haamilee tahaaf jechuudha. Itti booda gaana halaan gubbaa dhaabbachuu jirti hinaafte. Amriin hundi teetii homtee dachii samii mootii moototaa keessa facaafattee gosa makluuqotaa baharii fi barraa keessatti baay'ataa. Kaan garaan shorroqaa kaan miilaan haata kaan afaaniin dheedaa kaan harkaan nyaataa. Kaan afrachaan deemaa kaanis ni dhaabbataa uumaan kee dinqiidhaa yaa mootii moototaa. Kana keessaa filtee nu nama nu gootaa sammuu nu kannitee hunda nu caalchifta akka fageessinee yaadnu nu taasifta. Quraana nu buuftee karaa nu garsiifta ergaa nuuf ergitaa nabiyyee rahmata. Alhamdulillahi yaa rabbi yaa goytaa. Galanni keendumu ganamaa fi galgala faayidiin tolchii yaa rabbi yaa maulaa. Ilmoosi badhaasee yoo rabbiin si laatu wal keessa goggodhee dhiiraa dura taatu boohartii jiruudha maaltutti qixxaatu azalaa si godhee tan sirraa biqiltuu biqiltee bakka kan kee buutu ilmoo yoo tolchitee lubbuurraa si feetu tan diinii duniyaa qabdee ol si fuutu tan yoo ati duutee sastaa kee hambistu abbaa kiyya jettee maqaa kee si dhoytu ummaatii jettee maqaa kee si dhoytu guddisni si tole yoo ilmoon akkasigaa erga jaalala ijoollee hojii dabarsanii qofallee taphannee nehlanaa inaaf tu'ennee itti qabnee as qabnee inaaf fuufsisuu dadhabne booda jijjiirannee libaanatallee maantan irra kaayyannee gandayyaa wayaana ganda kana ijoolleen shamarranii jechuu deega biyya kana dhufne wal barreen hundinuu maashaallah tabaarakallaahi warra ajaa'ibaa jechuu warra hedduu na jabeessuu ka obboleeyyan naa tahee ka geelee naa tahee kan himaa hundaan isaan dinqisiifadhu jechuudha. Sanumaafuu guyyaa takka mana kiyyoo ta'e guyyaa takka mana kaan yoo ta'e guyyaa takka mana kaan mana jechuu jimmata hunda sa'aa booda laaqana booda walitti dhufnee wajjin teenyee nama hamachuu fi namarraa haasoo osoo hin taane waa'ee dhimma keenyaa mataa keenyaa torbaan kana keessa maal dabarsinee maaltu nu mudatee waliif himnee haasoo inni qofallee taphannee adda gallaa jenneeti jechuudha. Akkasii shaayii barraata danfannee waan takka takkaas waan nu dhiyaataa binnee akkasii mana arraan baallamne mana nama tokkooti. Fagoollee miti olluma keenya kana achi yaa hojjirraa jechuudha. Inshaallah jechuudha. Jimmata hunda mana nama takkaannee baallamannee jirra.
eegaa jireenyi deddeeffannee subhaanallah garuu ifaan roddaame buunaa waa hunda deddeeffannee guyyaa bareedaa dabarsinee booda jechuun inshaallah walitti dhufanii yaada wal dabarfachuun hedduu bareedaadha namaa machoo osoo hin tahin jechuu eeganii fi bullee booda guyyaa kun guyyaa sabtiitii har'aan tanagaa kaanusis qaraatii hin qabu hunga nama eega faxarree booda ani dhugaa mufaajaan qabu ture guyyaa kana garuu kaanus dirqama ganna baasuu qabdaa umiyyee ganna baasuu qabdaa umiyyee paappaa jeetuma khafna godhe saniifun paappaa geessuuti himaa jechuun inshaallah rabbiin naaf haa laaffisuu naa wajjin turtii gaarii amriin hundi teetii homte dachii samii mootii moototaa keessa facaafattee gosa makluuqotaa baharii fi barraa keessatti baay'ataa kaan garaan shorroqaa kaan miilaani haata kaan afaaniin dheedaa kaan harkaani nyaataa kaan afrachaan deemaa kaanis ni dhaabbataa uumaan kee dinqiidhaa yaa mootii moototaa kana keessaa filtee nu nama nu gootaa sammuu nu kannitee hunda nu caalchifta akka fageessinee yaadnu nu taasifta quraana nu buuftee karaa nu garsiifta ergaa nuuf ergitaa nabiyyee rahmata alhamdulillahi yaa rabbi yaa goytaa galanni keendumu ganamaa fi galgala faahidiiniin tolchii yaa rabbi yaa mawlaa ilmoosi badhaase yoo rabbiin sii laatu wal keessa goggodhee dhiiraa dubra taatu boohartii jiruudha maaltutti qixxaatu azalaa si godhee tan sirraa biqiltuu biqiltee bakka kan kee buutu ilmoo yoo tolchitee lubbuurraa si feetu tan diinii duniyaa qabdee ol si fuutu tan yoo ati duute sastaa kee hambistu abbaa kiyya jettee maqaa kee si dhoytu ummaatii jettee maqaa kee si dhoytu guddisni sii tole yoo ilmoon qajeeltu addunyaa tanarraa wanni akkasii hin jirtu abbaa isii ta'uu kan fitti jaallattu haadha isii ta'uuf shiita guuttee deemtu garaan dhadhaa si dhugeefsi jaallachiiftu yoo ganamaan kaatee ilmoo waa barsiiftu namalleen cinqituu guddisaan isiitu haadha abbaan isii bakka hunda guutu obboleeyyan isii bakka hunda guutu rabbiin haadha godhaaf kan mukaa jiraatu hattaa nama dhiisii bineensa gaaraatu kan diinii dhaabbatee rabbii dhawaaf malaa faahidiiniin tolchii yaa rabbi yaa mawlaa akkuma agartan gaa hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya kunoo paappaa dhufnee jirra dirree mool kara gubbaati paappomaan isaa maqaan isaa hin beeku boon maqaa isaa hin beeku kaanus paappaa jaaniinis akkuma inni je'usaniin ja'anii qofaan jira dhiifama saniif sagaleen kiyya akka tokko kasika kunoo kaanis fi naxuuliin taphachuu jiranii wanta tana kaanis dhugaa himuuf zamjeet marrataa gaduurraa guddatee jira waan akkanaa kanarraayi naxluma haa gammachiisu jeetuman cinaa kaa'e malee inni waan akkanaa kana hin fedhu inuma hin fedhu waan akkanaa kana waan nama gurguddaaf fedha guddatee jira mootora fa'aa makiinaa ifii inni oofu fa'aa ta'ee fi zimjee keessa taa'ee deemtuun tana osoo hin ta'in inni oofu fa'aadha jaalata dhugaa himuudhaaf jechuudha saniifuu kunoo waan ka torbaan guutuu qaraatii qabuuf jecha guyyaa tokkicha kana dirqama yoon haajaa fedhe qabaadallee haajaati jedhiise isaaf mirga isaa guutuuf hin dirqama yoon ifin hin dhaqqabe ana yoo abbaan hin dhaqqabe yaasinii gabbaasaa jechuudha yoon if immoo yaasin hin dhaqqabne anaa gabbaasa saniifuu sabtii fi alaada keessaa guyyaa takka takka dirqama gabbaasu qabna jimmata waan qaraatii dhaquuf jecha hin dhaqqabu gaa biyya kana sabtii fi alaada hediftinni beetan jeetii yaada warri biyya arabaan beeta warri biyya teenya ni beekan kasigaa kunoo tattaphachuu jiranii takkanaa tana kunoo takaanus fedhu tana laal saniifuu inshaallah gaa ilaa hanqa ammaan tana warri ilaaltan as geenyee deeqaa 24 geenyee jirra jaamee komentii naa barreessaa warreewwan warruma dhugaan na yaadanii jechuudha wallahi anaat darani si yaade dhugaa himuudhaaf asumaanuu dhiifama inshaallah ganaa isinirraa hin baduu viidiyoo dila kanaan lafa jira itti fufaa ganaa itti fufa anummaan edit godhuu dandeenyaan viidiyoon sirkitee keessa guutee jira isin faraqumaan qofan eeggadha isinummaan hamileen godhaana jajjabeessaadha saniifuu inshaallah hanqa xumur viidiyoo kana laalaan isiniin jedha akka nagaa kunoo ammallee anumaatti haasee muuziqaan jala kaayyeeti namni irra guddaan dhugaa himuudhaaf yeroo inni viidiyoo lakkise akkaan fina muuziqaa jala kaawwan hin fedhanii nashidaan jala kaayyoon jees
bakka taphaa kanaaf nashiidaa walirratti hin deemtu nuti immoo taphachuu jirra yeroo quraana qaraasistu quraana illee alif haffazee jira kaanus kitaaba xiqqaa san guutuu osoo hin ta'in alif bira kutee kaanitti dabree jira rabbiin inshaallah dannaaf haa jajjabeessu galgalaas inshaallah viidiyoo biraa qasti isin agarsiisa wanti mana dhufaaf jechuu darasaa qaba kan dhufee qaraasisu qaariyaa jechuu nyaata dhugaatii waa hunda nu biraa nyaata galgala makriibaa fi shaayii iddoo hanqaana hiraata qopheessu inni jechuu ni qaraasisa gaafa viidiyoo kana mara dhugaa himuuf hin eegalleef ture ammaan tana eegallee fi alhamdulillah rabbiin irratti haa jajjabeessu hanqaan danda'utti anillee qaraasisutti hin jira maamaayee qufaan nu hunda jira subhaanallah yoo ta'u bismillah aleek maamaayee qufaan nu hunda jira akkasitti akkuma isiniin jeetti guyyaan inni taphatu kan inni rifti qabu sabti fi alhada qofa malee mush jireenyi isaa taphat dabarsutti kan jiru isinitti hin fakkaatina jireenyi isaa quraana qara'uun ganama subii ka'ee sa'aa takka eega qaraatii dhaga'e sa'aa 6 gala guyyaa akka jimmataa fa'aa sa'aa 5 gala malee guyyaa kan sa'aa 6 baasuu eegalan duraa 5 fi wayii mucaan kiyya maal ta'e irra qofaatti jira dhiifama sagalee yoo sirra bashte akkasitti quraanas galgala mana achitti ilaalla barnoonni isaan baratan ingiliffaa amaariffaa oromiffaa arabiffaadha fi herrega garuu dabalatee quraanni hedduu achitti waan hin qaraaneef jecha bismillah waan hedduu quraana achitti hin qaraaneef jecha galgala manatti jechuu qaariyaa fidee dhiifama uummata keenyaa irraan tana kaanis qofaatti jira hedduu qofaan nu hunda jira mana guutuu subhaanallah yoo tana bakka takka deenne masbaha nageessi isheen eraarsee achi deenne qabbana qofnee gallana fakkaatti akkasitti kamanatti fidanii fi qaraasan saniitu irra bareedaa fi jechuudha maaliif irra qalbii takkaan qarabshaan hin jirre kajoolleen inni qalbiidhaan laalu hin jirre qalbii takkaan quraana isaa bichaa qaraa jechuudha umma kaanus ilmoo taphachiisuu qofaa faayidaan ta'e ni taphachiista qofa osoo naan hin jenne inshaallah viidiyootti aanu wasitti abshar isin agarsiisa kaanus ganamarraa ilaa hanqa galgalaa guyyaa isaa akkamitti dabarsaa kan jedhutti aanseetiin isin agarsiisa jechuudha viidiyoo isaa guyyaan isaa dhugaa himuuf guyyaa hedduu nama dadhabsiisu saniifuu guyyaa tokkicha kana qajeeloo taphachuu qaba guyyaa isaa yoo agartan guyyaa tokkicha kana qarshii kumallee itti fixee taphachiistu 2,000 itti fixee nyaata isaatii fi biizzaa nyaachisu waa inni fedhe nyaachisu yoo 2,000 itti fixee isin qocca'u jettanii maaliif torbaa kana guutuu halaffaatii qaba jechuudha ganama saata kaqee qaraatii dhaqee dhiifama sa'a 6 galee yoo dhaqqabe qaamarraan dhiqee yoo hin dhaqqabne irraa dhiquu baadhee uffatumarraa jijjiiree laaqana nyaatee ammas deddeemee fi fiigee xiqqishoo taphatee dhufee ilaanka yoo danda'e ilaanka sa'a 10 rafee yeroo fi salaatu fi hojii salaachisee jechuu akka fi salaata qabatuuf jecha dirqama ijoollee yooti mana keessaa salaatte yoo naa hojii koo salaatetteen ammarraa salaannee amala tahaaf jechuudha akkasii gisee sa'a 10 fi akkana ka'ee ammas kasha nyaatee yoo mijaa'eef gabbihee ijoollee kubbaa taphatee dhufee makriibni kee makriiba maashaallah akka nama guddatti uduwatee deemee masgiida dhaqee salaata kaanus wallaahi hanjamaaf osoo hin ta'in isin agarsiisa inshaallah makriiba salaatee gisee dhufe gurbaan darasichi isa qaraasisu dhufe akkasii seenee jechuudha darasichaa hojii ilaa hanqa ishaayii sa'a takkaa fi cinaa ilaa hanqa sa'a 2 qara'aa jechuudha hanqa ishaayiin geessu hanqa sittanii salaata godhee rafe ganama kee qaraatee deemee jechuudha saniifuu guyyaan sabtii tokkichi kun kaanus sitti haqaa akkasiin isin inshaallah viidiyoo itti aanu kaanus guyyaa guutuu akkamitti dabarsaa maalitti oola ganamarraa ilaa hanqa galgalaa vlog kaanus qofaan qabadde isinii dhufe jechuudha inshaallah rabbiin qiyyanaaf haa laaffisu nahlaan tiyyammaan tana taphattee dhaabbattee qofa laaltee osoo hin ta'in dirqama maallaqa nabbaa saadaatii anis tikeeta naa bitaadhaa na taphachiisaadhaa isin jetti ilaala akkuma isin agartan kana gammachuu guddaa keessa jirti maashaallah tabaarakallaahi wallahi ilmoo fi kana quraana barsiifachuun hedduu nama gammachiisti dhugaa himuudhaaf ammaan tana kaanus afaan yeroo salaatan alfaatihaan qara'aa qul wallahu ahad illee haa jajjallisu malee inni qara'aa maashaallah tabaarakallaahi rabbiin akkanumatti haa jajjabeessu isinillee du'aa itti naa godhaa rabbiin inshaallah karaa diinirra naaf haa guddisu jechuudha ijoollee tiyya hundaa'u rabbiin naaf haa qaceelchuusi
naaf haa jajjabeessuusii. Darmaatanitti dhugaanis xiqqishoo carraa xiqqishoo argachuun qaba jeetiin wanta laalu jira. Waan nama sodaachisaa waan isaaniin gaafaan nama kanatti hin taphadhu niin jaajeetiin firraarraa oolee akkasitti sanii laalu jira. Keessaa jechuu gisee namni alaasee tuqe waan nama sodaachisaa waan laalu jirtuuf jecha ati yoo namni alaasee tuqe akka waan duwwaan si bireeran inni rifattaa jechuudha. Nahla yeroo kanallee narraa buutitti. Sadiifu kophee miilli takka irra hin jiru. Yaa subhaanallah daa'ibbirisii hundi akka mul'ata. Utaanti illee kaayifuu irraan faddeetiin manaa beeyaa nahlaatii yanarra laalini. Akkasiin isiniin jaa hordoftootaa fi dhiifamaa ragaa sagaleen kiyya ziftiidha. Alhamdulillah bas. Ani yeroo maqaan sagalee kiyyan jaaladhu har'a faatteeranaatu hin jibbu jira. Hedduu qofaa waan jiru jecha. Akkasiin naa fi nahlaan kunnoo naa wajji ilaaluu feeti. Narraa buutitti jechuudha yeroo kanallee kophees miila tokko karaa kottee nagarra kana barbaadu teenya. Kopheen tun amma miila takka badee jira. Akkasii hordoftaa fi kabajamtoota kiyyaa insha Allah dhiifama naa godha wallaahi irra sagaleen kiyya hin jiru. Insha Allah hanqa viidiyoo biraatti hojjetuutti deebinuu amma booda torbaan raayoon viidiyoo takka isiniif gadiin lakkisne nagaafachuu dandeessanii jechuudha. Egaa achirraa baanee booda piizzaa fi chipsii ajajannee osoo piizzaan dhufin turuu nuti chipsii finne lakkiin finne nama jira lachuuti irraan fidee baran filoo kun kan ture. Akkas inshallah hanqa filoo biraatti hojjetuutti deebinuu hanqaanii fi sagalee xiyyeetana fayyisee viidiyoo nagaa isiniif maree sagalee jalatti isiniif maruu warri laanqaasii ilaaltan deeqa 30 takkaa fi sekondii 44 warri laanqaasii ilaaltan yoo raattan gaa sekondii fi deeqa kana komantii jala naa kaayaa isiniin jaaladhaa hedduu takka wallaahi laaziim nagaggaafachuu keessaniif galatooma hanqa viidiyoo biraatti wajjin guyyaa nagaa guyyaa khayriirra walitti deebinuu inshallah nageennaaf turaan isiniin jedha viidiyoo kana xumuraa deeqa lama isiniif bye bye. أمرين هندتي همتي دجي سمية موتي موتتا خيسة فجافتي قوس مخلوقتا بحري في برا خيسة تبايتا خانقران شرقا خميلاني خاته خان فانين ديدا خان ركاني نياتا خان فرچان ديما خانسني دابتا ومن كدين كدا يا موتي موتتا خان خيسة فلتي نونما نقوتا سمونو خنته هندنو جالچفتا akka fageessine yaannu nu taasifta quraana nu buufte qaraa nu garsiifta ergaa nuuf ergita nabiyyee rahmata alhamdulillahi ya rabbi yaa goyta galanni keendumu ganamaa fi galgala faahidiiniin tolchi ya rabbi yaa mawlaa ilmoosi badhaase yoo rabbiin siilaatu wal keessa goggoree dhiiraa dubra taatu boohartii jiruudha maaltutti qixxaatu azalaa si godhee tan sirraa biqiltuu biqiltee bakka kan kee buutu ilmoo yoo tolchitee lubbuurraa si feetu tan diinii duniyaa qabdee ol si fuutu tan yoo ati duutee sastaa kee hambistu abbaa kiyya jettee maqaa kee si dhoytu ummati jette maqaa keessa dhoytu guddisni si tole yoo ilmoon qajeeltu addunyaa tanarraa wanni akkasii hin jirtu abbaa isii ta'uu kan fitti jaallattu haadha isii ta'uu shiita guuttee deemtu garaan dhadhaa si dhugeefsi jaallachiiftu yoo ganamaan kaatee ilmoo waa barsiiftu namalleen cinqituu guddisaan isiitu haadha abbaan isii bakka hunda guutu obboleeyyan isii bakka hunda guutu rabbiin haadha godhaaf kan mukaa jiraatu hattaa nama dhiisii bineensa gaaraatu kan diinii dhaabbatee rabbii dhawaaf mala faahidiiniin tolchi yaa rabbi yaa mawlaa ilmoo ifii jechuun midhaan onneedha isii yoo gammaddee siifis gammachuudha isii yoo guddattee siifis guddachuudha yoo isii rifatte